ayyaanni faraarri waaqayyoo hunduma kennaaf baay'ate eeggamnee barii ganamaa kanaan kan geenne hundumti kennayyuu guddaa kenna galateeffannaa warra ganama keessa jirtanis warra Itoophiyaa keessa jirru akkasumas obboloota koo biyya biraa jirtanillee nageenyi faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif waa baay'atu yeroo kanaan daqiiqa kanaan isa nu ga'e sekendii kana jireenya keenya irra nu dabale waaqa keenya gaarii goonee galateeffannaa baga waaqayyo isin gargaare baga waaqayyo nu gargaare baga waaqayyo daqiiqa kana jireenya keenya irra nu dabale. Tole. Ameen. Ameen. Galanni waaqa keenyaa ga'u. Amma immoo akkuma kanaan dura sagantaa ganama kanaatti fufnaa kadhata godhannee tariitii namoonni tokko tokko neetworkiin waan hin seenneef xiqqoo sa'aatii kennan barfannee gara sagantaa keenyaatti deebi'uudhaan kadhannaadhaan jalqabneetiin jenna. Mata dureen keenya kan guyyaa har'aa gaarran laalleetiin jennu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 jaateetiin jedha. Anan baanan kadhadhaa inni immoo jajjabeessaa kan biraa isiniif ergaa akka jedhu irratti diiteelii laalleetiin jenne jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 jalqabnee aga lakkoofsa naannoo 23-24 laalleetiin jenna. Jindura garuu waaqayyo akka nu wajjin ta'ee hafuura ofiitiin hafuura qulqulluudhaan akka inni nu geggeessuuf hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee dubbii dhugaa macaafa qulqulluu keessa barraa'e akkuma hafuura saniin barraa'e nullee hafuura saniin geggeeffamnee akka hubannuuf waaqa keenya kadhanneetiin jenna fuuldura waaqayyootti jilbeeffannee haaluma isin mijateen haaluma isin mijateen fuuldura waaqayyootti dhiyaanna. Guddaas galateeffannaa waaqayyo abbaa keenya. Ati nuuf dhugaadha abbaadha. Abbummaa karaa ilma kee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya keenya bittee hafuura dhugaa hafuura qulqulluu hafuura ilma kan kee nurratti dhangalaaftee ilmaan kee nu godhatte. Nullee akka ilmaan kan keetiitti ilma kan kee isa dhugaatitti amanuu kennaan ilmummaa arganneeni gara keetti dhufneerra. Kun diraamaa miti, kun itti fakkeeffamaa miti. Ilma kee isa dhugaati. Dhugama ilma dhugaa nuuf kennite. Nullee karaa ilma kan kee ilmummaa arganne hafuura dhugaa hafuura qulqulluu arganne. Kanaaf guddaas galateeffanna galanni si haa ga'u. Ammallee akka daa'immaniitti sirraa baruu barbaannaa miila kee jala teennee dhugaa dubbii keetii nu barsiisi. Ofii keenyatti diina keenyatti dabarsitee nuun kennini feetii kan kee jireenya keenya irratti haa raawwatu maqaa tokko ilma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhannaa abbaa. Ameen. Tole, waaqa keenya gaarii goonii galateeffannaa kunuunsaaf eegumsa barbaraa jaalalaa isa nu godhee fi qayyabannaa keenya ammaa giddu galeessa godhannee kan laallu macaafa qulqulluu fi kitaaba hafuuraati. Kitaaba hafuuraa gaafa jedhu ispeeshaalii adventoonni guyyaa torbaffaa yaada bu'uuraa waan ta'eef jechuudha. Macaafa qulqulluu fi kitaaba hafuuraati. Macaafa qulqulluu moor fokas godhaati aga danda'ameen hundumaa kilaarifaayii godhaa deemuudhaaf yaala. Aga danda'ameen yaada tibbeessoo kennu duun taane konkuluujiin hanqina tokko illee hin jiru. Kitaaba hafuuraatii fi macaafa qulqulluu word to word maaltu barraa'e ka jedhu takka takkaan laalaa akka deemnu firraa isiniif godheetiin jedha jechuudha. Okay, gaafa kana dokumentii adda baasee qopheessan jiru fuulumaan fuulduratti asiruma search godhaatuma ilaalla. Maaliif waan san gochuu barbaade pre-organized dokumentii gadhisee dhiyeessaa oduu hin taane hundi kennayyuu searchii dhadhee ilaaluu akka dandeenyu akka gochuu waan barbaadeef jechuudha. Tole, gara macaafa qulqulluutti deemnee iskiriinii share isiniif godheetiin jedha. Okay. Macaafa qulqulluu keessatti Kiristoos akkana jedheetiin jedha jechuu yoo dubbateen jedha. 15 irraa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irraa yoo dubbatu akkana jedha. Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommota koo hedduu jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 kana kutaa lamaan ka'eera. Kutaa lakkoofsa tokko jalqabee aga lakkoofsa 14tti waa'ee amantiiti. Eenyutti amannaa isa sana beennee itti amanuu akka qabu. Eenyu abbaan akka ta'e Kiristoos eenyu akka ta'e. Keessaanuu lakkoofsa 5 irratti maal jedhee gaafatee hin jedhe Toomaas eenyu Filiphisius Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akka hidhattu hin beennu karichaatti geessu ammoo akkamitti beenna jedheen. Ila eessa galma keeyyuu hin beennu karaa akkamitti beenna. Eessatu lakkoofsa 4 maal jedheen karicha lafaan dhaqu karicha achi geessus hin beektu jedheen. Jennaaniin maal jedhee gaafatee ila eessa akka hidhattu iyyuu hin beennu galma keetuu hin beennu akkamitti karaa beenna jedheen. Kanaaf amma deebiin Kiristoos deebisee lakkoofsa jarratti galmallee itti hime karaallee itti hime jechuudha. Yesuus deebisee maal jedheen karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaatti dhaquu hin danda'u jedheen. Galmi abbaa karaan ammoo gara abbaatti dhaquu ammootu ilma isaati jedhe. Sababni isaa gaafiin gubbaarra gaafatame gaafii baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Karichaan beektu kennaan Toomaas maal jedheeni yaa gooftaa eessa akka hidhattu hin beennu jedheen. Karicha immoo akkamitti beekuu dandeenya jedheen. Nan deemanni jennaani. Kanaaf tokko amma 14 waa'ee amantiiti amantii san Kiristoos abbaa keessa abbaan Kiristoos keessa akka jiru clearly bifa ifa ta'e yeroo dubbata argina. Amma lakkoofsa 15 irraa kaasee ammootu waadaa isaaniif galame argina jechuudha. Yesuus deebisee yoo isin na jaallattan abboommota koo hedduu jedheen.
Yoo isin na jaallattan abboomota koo maal gootu hin eedduu jedheen. Yoo ammoo isin abboomii koo eeddanii an abbaanan kadhadha jedheen. Yoo isin abboomii koo eeddan ammoo an maal godhaa abbaanan kadhadha. Yoo san ammoo an abbaanan kadhadhaa itti fufee maal jedheen abbaanan kadhadhaa inni bara baraan isin biraa jiraatuuf kan biraa ka isiniif dubbatu isiniif erga jedheen. Kan biraa ka isiniif dubbatu ka jedhu naa qabadhaa. Kanaan dura yookaan immoo macaafa qulqulluu keessatti jechi kan biraa jedhamu jira waa'ee afur qulqulluu wajjin wal qabatee. Fakkeenyaaf gara seera lakkoofsaa boqonnaa 14 dhaqnee waan tokko ilaallu. Or sumarratti kan biraa ka jedhu bakka kana barreessee akka ofumaa ilaaltanii waan barbaadeef. Asirratti kan biraa jennee ilaalle maal arginaa? Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 24. Garuu garbichi koo Kaaleeb hafuura kan biraa waan qabuuf inni garaa isaa guutuudhaan ana duukaa waan bu'eef ani biyya inni dhaqee ilaale sanatti isa nan galchaa. Sanyii isaas hin dhaala jedheen. Hafuura kan biraa gaafa jedhuun ka isaaniitiin ala kan biraa akka ta'edha. Amma ka wangeela Yohaannis boqonnaa 14tu kana jedhaara jechuu barbaadeeti miti. Ka biraallee ka jedhu iddoo biraallee jira jechuu barbaadeeti. Isa yaadannaa qabadha. Amma immoo mee kitaaba hafuuraa irraa jechuma kallattiidhaan jajjabeessaa kan biraa jedhu kana mee akkamitti qaqqabseeru iddoo tokko dhaqee isin dubbisee ka'eeti achiin booddee kallattiidhaan maal goonaa diiteelii isuma boqonnaa 14 kana deemna jechuudha. Kan bara baraan isin biraa jiraatu kan biraa akka isiniif dubbatu. Kan biraa ka jedhu kana ingiliffisaa akkana jedha. And I will pray the Father and they shall give you another comforter. Comforterii kana amma kan barbaadaa. Okay, gara kitaaba raajiitti isin haa deebisu. Kitaaba hafuuraatti isin deebisee jecha another comforter jedhu kana haa laallu. Maal jedhaa? All collectionii keessaa barbaanneet hin jennaa. Hundumti keessanuu asirraa akkuma argitan. Okay. Kun review ndi Heraldii Oktooberii 26/1897 irra jira. Paragraafii 15 irra jechuudha. There is no kana yeroo kana dhageeffadha. Amma kana booddee waan laallu bu'uura waan ta'u. There is no comforter like Christ. Jajjabeessaan akka Kiristoosii tokko illee hin jiru. Jajjabeessaan argamu. There is no comforter like Christ. So tender and so true. He is touched with the feeling of our infirmity. His spirit speaks to the heart. Hafuurri isaa onnee keenya dubbata. Jajjabeessaan inni dhugaa inni Kiristoos. Jajjabeessaan akka isaan jiru. Hafuurri isaa maal keenya dubbata? Onnee keenya dubbata. Circumstance may separate us from our friend. Haalli obboloota hiriyoota keenya irraa gargar nu fageessuu danda'a. The broad, the restless ocean may roll between us and the desert. Tariitii karaan badhaa galaanni jidduu keenya ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf obboloota keenya bakka garaagaraa jiru. Though their sincere friendship might still exist, they might be unable to demonstrate it by doing for us that which would be gratefully received. One no jiru nu gochuu danda'a. But no circumstance, no distance can separate us from the heavenly comforter. Who is the heavenly comforter? Jajjabeessaa isa samii irraa eenyullee gargar nu baasuu hin danda'u jedha. Inni eenyuni? Kiristoos. Sababni isaa jajjabeessaan akka Kiristoos hin jiru waan ta'eef. Baay'ee namni nama jajjabeessu nama waa'ee namaa beeku. Nama waa'ee namaa beeku. Waa'ee keenya ka beeku kan nu jajjabeessu Kiristoos. Wherever we are, wherever we may go, he is always there. One given in Christ's place to act in his stead. Okay? Gabaabseetu amma yaada bu'uuraati kallattiidhaan kan akka gaara. Gara macaafa qulqulluu irraa kaanitti haa deebinu. Okay. Gara macaafa qulqulluu irraa kaanitti yeroo deebineet hin jenne waadaan inni nuuf galeet hin jedhee an abbaanan kadhadhaa inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf kan biraa ka isiniif dubbatu maal godhaa? Isiniif ergaadha waadaan nuuf galame jechuudha. Waadaan nuuf galame. Baay'ee gaarii. Tole lakkoofsa 17 irratti waa'een jajjabeessaa kanaa immoo eenyudha? Ka jedhu lakkoofsa 17 immoo deebii nuu kenna. Lakkoofsa 16 irraa dubbifnee 17 irraa laallee kaanee taga 24 itti fufnee laalleet hin jenna. Achiin booddee gaafilee garagaraatiif iddoo laala. Asirraa iskiriin irraa akkuma laaluuf yaaltanii suuraa kallattiidhaan laalla macaafa qulqulluu irratti hundoofneeti. Kaan booddee konkuluujiin irratti isin dubbisa. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii jedha. Inni isiniif dubbata jedhame kun hafuura maali? Hafuura dhugaati. Hafuura dhugaati. Okay.
akka wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa akka boqonnaa 14tti dhugaan eenyunni lakkoofsa 6 kun olaala maal jedhaara Yesuus Kiristoos Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Macaafa qulqulluu yeroo qorannu yeroo baay'ee kontekestidha jalqaba kalaaluu qabnu jechuudha. Macaafni sun maal jedhaara akka jedhu ilaaluu qabna. Achiin booddee ammoo referaansii gara baraatti deemna. Akka wangeela kanaatti dhugaan eenyunni Kiristoos. Kanaaf asirratti hafuura dhugaati kan jedhame hafuura eenyu? Hafuura Kiristoosi. Hafuura Kiristoosii akka ta'e macaafni qulqulluun kan ittiin barraa'e geggeessaa hafuura Kiristoosiitiin akka ta'e hundi kennayyuu hin beekna. Hafuura qulqulluudhaan akka ta'e ifa barraa'e. Namni hundinuu kanan beeka. Garuu macaafni qulqulluun maal jedhaa? Asirratti yeroo laaltan isaan raajonni jechuudha. Raajonni kakuu moofaa warri abdii kana nu barreessan. Raajonni waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoos hin argatu. Waa'ee isa booddeedhaan dhufuuf jiru. Duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture jedha. Ilaala. Abboota keessallee raajota keessallee ka ture hafuura Kiristoosiiti. Nuufillee kan nuuf kennamu hafuuruma Kiristoosiiti malee hafuura biraati miti. Hafuuruma macaafni qulqulluun ittiin barraa'e fudhanna malee nullee hafuura biraati miti ka fudhannu. Hafuurri qulqulluun Phexrosiif Ximootiyoos irra yoo ilaalle geggeessaa hafuura qulqulluutiin jedha. Asirratti ammootu hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis gara yeroo attamiitti akka agarsiisaa ture maal godhan jedha. Hin qoratanii jedha. Kun bar raajota. Raajonni jedhaara. Raajii Isaayyaas Ermiyaas kan ittiin geggeeffaman hafuura Kiristoosiitiin. Hafuura Kiristoosiitiin. Nuufillee Kiristoos kan waadaa nuuf gale hafuura isaati. Asirratti waan ijoo tokko kaasee bira darba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 kanarra kan dubbate kun 16 irratti yoo an deemuu baadhe isiniin dhufu jedha. Yoo an deemuu baadhe hafuurri kun isiniin dhufu jedha. Asirra gaafii. Kiristoos yeroo lafarra ture hafuurri qulqulluun lafarra hin turre. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa tokko irratti Kiristoos hafuura qulqulluudhaan cuubamee jedha. Zakkaariyaas boqonnaa 1 irratti Yohaannis garaa Elsaabeexii keessatti yoo hafuura qulqulluun guutamaa jedha. Elizaabeex illee hafuura qulqulluun guutamtee jedha. Zakkaariyaas illee hafuura qulqulluun guutamee jedha. Kana eessa argattu Luqaas boqonnaa 1 irraa argattu. So hafuurri qulqulluun ittiin Zakkaariyaas guutame, Yohaannis cuuphaan guutame, Elizaabeex ittiin guutamte, Kiristoos ittiin guutame kun hafuura biraati. Maaliif yoo inni deeme malee hin dhufu maaf jedhame kan jedhu deebii beeku baay'ee bira. Yoo an deeme malee isin hin dhufu wanti jedhameef humnaan isin irratti dhangala'u jechuudha malee hafuurri qulqulluun hin turre jechuu miti. Hafuurri qulqulluun hin turre jechuu miti. Sababni isaa lafuma kanarrayyuu yeroo turu duuka butoota maal jedhee ture? F isaanii jedhee hafuura qulqulluu maal godhaa jedhee fudhadhaa jedhee ture. F isaanii jedhee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedhee ture. Akka caaffata raajiitti inni Kiristoos F isaanii jedhe kuni maaliidha jedhaa? Tiifuudha jedha. Few drop before the plentiful shower to be given on the day of Pentecost. Few dropping kun isa duuka buutota irratti Kiristoos maal jedhee? F isaanii jedhee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheedha jechuudha. Jedheenidha jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun Daawitiin irratti illee hafuurri qulqulluun maal jedha Daawit yeroo dubbatu? Faarsaa boqonnaa 51 irratti yeroo dubbatu. Hafuura keessa qulqulluu anarraa maal hin godhin? Hin fudhatin. Fuula kee dura ana maal hin godhin? Ana hin balleessin. Kana maal jedheetiin jedha hafuura kee qulqulluu narraa hin fudhatin gaafa jedha hafuurri qulqulluu hin jira jechuudha. Kana rogannaa qabadha. Kanaafi akka waan hafuurri qulqulluun dura lafarra hin turreetitti jala murree lakki hafuurri qulqulluun hin jiru lafarra hin turre yoo jenne waan kanneen hundumatu nu jalaa kallattii gadhiisa jechuudha. Taadaa maal jechuudha ree? Meeddoo amma jedhaaru kana afaan isin yaa dubbisu. Ka Kiristoos duuka buutotatti baafatee fi inni guyyaa Peentekoostee tokko akka ta'e asirraa ilaala. Spiritual giftii voolumii 3ffaa fuula 243 keeyya tokkoffaarra akkana jedha ilaala. The act of Christ in breathing upon his disciple the Holy Ghost jedha ilaala. Hafuura qulqulluu isaanii baafate. Hafuura qulqulluu isaanitti baafachuun isaa kuni jedha. Hafuura qulqulluu fi isaanitti baafachuun isaa kuni and imparting his presence to them was a few drops before the plentiful shower to be given on the day of Pentecost. Guyyaa Pentecosteetitti shaaworiitu itti gadhiifame. His peace, yeah. Okay, exactly. Thank you. The act of Christ in breathing upon his disciple, the Holy Ghost, and imparting his peace to them. Nagaa ofii isaanii kennuun isaa. Hafuura qulqulluu isaanitti baafachuun isaa was a few drops before the plentiful shower to be given on the day of Pentecost. Guyyaa Pentecosteetiin dura tiifuu isaaniif kenname. Guyyaan Pentecost of shaaworii.
Amma kanaaf garaagarummaan hafuura Kiristoos duuka buutotatti baafatee fi guyyaa Pheenxaqoostee kenname hamma malee garaagarummaa hafuura qulqulluuti miti. Hafuurri hafuuruma qulqulluudha kan inni isaaniif baafate. Kana caaffanni raajii kilee godhee kan inni dubbatee hin jedhu jechuudha. Kanaafidha jajjabeessaan inni dhugaa Kiristoosii kan inni ammoo nama jajjabeessuun hafuura isaatiin kan inni jedhamee jechuudha. Gara macaafa qulqulluutti deebinee kutaa amma jalqabne gara itti aanutti haa darbinu. Amma inni isin dubbatu kun jedhee kallattiidhaan jala muree hafuura dhugaati jedheera. Hafuurri dhugaa gaafa jennu ammoo dhugaan eenyudha jenneerra Kiristoosii jenneera. So dhugaan Kiristoos yoo ta'e hafuurri isaa hafuura maaliiti? Hafuura dhugaati. Kanaaf kan fudhannu hafuura Kiristoosiiti. Kanaafidha macaafa qulqulluu irratti balbala garaa keessanii dhaabadhee rukutaara eenyullee yoo na jalaa bane jedha. Anuma ana jalaa yoo bane isa seenaa irbaata dhumaa isa wajjin nyaadha jedha. Baay'ee wayii qorumsi inni dhumaa kiristaanaa maal inni? Kana itti fufna hin xumurraa tuqa baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Ilaame namni hundi dhuka of qoruu qabu isa kanadha. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatanii isinumti maal godhaa jedha? Of ilaalaa, of qoraa jedha. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhugumaan beektaniire jedha. Yoo akkas ta'uu baate isin qorannaa isaanitti maal ta'uu keessan? Kufuu keessan. Kufuu keessan jedha. Kiristoos yoo nu keessan jira. Mee waan amma wangeela Yohaannis boqonnaa 14 kana ilaaluudhaaf tuqaa lamaa wayii isin haa kaasu jalqaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoobsa 11 irraa maal jedha Kiristoos? An ammasichi biyya lafaatti hin argamu jedha. Kiristoos an biyya lafaatti hin argamu jedha. Yaadaan qabadha. Biyya lafaatti hin argamu. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. An immoo gara kee dhufa jedheen. Abbaan illee biyya lafaa keessatti hin argamu. An biyya lafaatti hin argamu ka jedhe Kiristoos. Gara kan kee dhufa gaafa jedhu gara abbaati. Yaa abbaa qulqulluu akkuma nu tokko taane isaan illee tokko haa ta'aniif maqaa keetiin isaan eegi. Kana naa qabadha. Lammaffaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20. Maatiyos 28 20 irra maal jedha? Waan isaan abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin ta'a jedha. Yaada kanneen lamaan akkamiin wal simsimu. An biyya lafaatti hin argamu sanni jedhee fi haga dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin jira inni jedha. Akkamiin wal simsimu. Kun ka ta'uu danda'u karaa maalii qofa jechuudha? Karaa hafuura isaa qofa jechuudha. Eenyutu kan walii argamu? Kiristoosii qofa beekaa. Akkamiin waliin argamu? Hafuura isaatiin. Amma gara wangeela Yohaannis boqonnaa 14 haa deebinu. Ani abbaanan kadhadhaa inni bara baraan isin biraa jiraatu kan biraa akka isiniif dubbatu isiniif erga jedha. Isiniif erga jedha. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Amma hiikkaa biraa filsifinnaa biraa nu barbaachisu. Achumattuu inni kun hafuura dhugaati waan jedhaa jiru. Dhugaan eenyu Kiristoos. Inni kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isan argineef isa hin beekneef isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isin wajjin waan turu isin keessa waan jiraatu isa beekuuf jirtu jedha. Dhageeffadhaa qofa. Ila biyyi lafaa isan argu waan argamuun. Isin illee argitanii bitan sirka jedhaan fudhachuu dandeettudha biyyi lafaan fudhatu. Deebi'ee lakkoobsa 18 irratti an kophaatti isin dhiisuu gara keessa dhufa jedha. Jechi kun Ingiliffaani ilaamee. Maal jedhaara? I will not leave you comfortless, I will come to you. Kudha jarran maal jedhe? Kudha jarran maal jedhee ture? I will pray the Father and they shall give you another comforter. Jajjabeessaa ka biraa isinii kenna. Kudha 8 irratti maal jedhaara? An gara keessa dhufaa jajjabeessaa malee isin dhiisu jedhaara. Okay? An gara keessa dhufa gaafa jedhu Kiristoos maal jechuu barbaade? Dura 17 irra maal jennee ture? An biyya lafaatti hin argamu jenne. Amma gara keessa dhufa jedhaara. Karaa maalii gara keenya dhufa? Karaa hafuura isaati. Karaa hafuura isaati. Hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef jedha. Inni qara guyyaa hundumaa isin wajjin jira sun karaa hafuura isaati jechuudha. Hafuura dhugaati waan ta'eef, hafuura isaati waan ta'eef kan inni waadaa nu gala. Hafuuruma yeroo lafarra ture duuka buutotatti baafate sana ammallee abbaa biraa humnaan isin irra dhangalaasa jedhaara. Malee hafuura biraatii miti. Hafuura biraatii miti. Kanaaf jajjabeessaa ka biraa wanti jedhamee fi akka Kiristoosii qaamaa duduun taane amma maali? Hafuuraan jechuudha Kiristoos kan bira jiru. Hafuura isaati. Hafuura qulqulluun jechuudha. Kan hubachuun baay'ee gaarii. Itti aansee ka jiru lakkoofsa 19 irratti yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee ana argu jedheen. Ana hin argu. Saabjektiin amma eenyuun Kiristoos jechuudha gubbaarra. Lakkoofsa 16 irratti hafuura isaati. Sababni isaa namaaf waaqa gidduu qaamni biraan jiru Kiristoos dhala waan ta'eef. Yoo qaama biraa ka galchinu ta'e yookaan Kiristoos nutu gargar cita yookaan Kiristoosiif abbaatu gargar cita iddoo wayillee yoo ta'e yoo gala. Garuu Kiristoosiif abbaaf nama jidduu ka jiru tokkocha qofa. Gafa lubaa tokkocha qabna. Namummaaf waaqummaa ka qabu tokkocha qofa qabna ka walitti araarsu. Inni tokkochi Kiristoositti nu araartu abba. Kan nu araartu Kiristoos ka araaramu nu.
lakkoofsa 20 ammayyuu laalla waan ta'e. Kanaaf hafuura qulqulluu hafuura isaati jechuudha kallattiidhaan. Kana dhumarra kitaaba hafuuraa irraa isinii dubbisa. Fakkeenyaaf asuma okay hafuura kotishinii lachuu shal dubbadhe dhumarratti konkuluujiyoon irra dubbisa. Mee kanaa xumuru akka yaadni gargar nu jiran bittinu. Okay. Kanaaf maal jedhaara? Inni isin immoo jiraachuu waan jirtaniif na arguuf jirtu jedhe. Biyyi lafaa naan argu. Amma gaafi kun. Kiristoosiin qara qaamaan lafarra jiru. Kiristoosiin qara qaamaan duuka butoota wajjin deebaaru. Ka cubbamoonni illee argan sun. Ka namni dadhabaan illee argaa isa tuqaa fayyaa ture sun. Amma akkamiin biyyi lafaa naan argu jedhe. Isin garuu na argitu jedhe. Maal jechuu barbaade? Hin jijjiirame bifa biraatiin dhufeera jechuudha amma Kiristoos. Ka dhufe Kiristoos garuu bifa biraatiin hafuura isaatiin jechuudha. Ilaa yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee nan argu. Isin garuu an waan jiraadhuuf isinis immoo jiraachuuf waan jirtaniif na argitu jedheen. Gaafas an abbaa koo keessa ilaala obboloota koo qaama biraa sitti hin dabalina. Ilaa pooyintiin kun pooyintii du'aaf jireenyaati. By the way mata dureen waaqummaa amma ka'ee addunyaa guutuu sooshaal miidiyaa tarii waldaa keenya qofa isin fakkaachuu danda'a. Namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan sooshaal miidiyaan akkuma jiru hundi waa'ee waaqummaatti ka dubbatu. Hundi namaa maali poointiin kun mata duree taara isin fakkaata. Dhumatu dhiyaate waan ta'eef gara waaqayyoo wal arguutti waan dhiyaataa jiru. Gara isaatti waan dhiyaataa deemaa jiruu fi seexannillee humna guutuu qabu fayyadama. Waaqayyollee waan gochuu qabu hundumaa karaa ilma isaa ijoollee isaatiif godhee eenyummaa isaa akka hubatan godhe. Seexanni as keessa maal jedha? Haay kun icciitaa hubachuun hin danda'amu bifa faaruutiin ta'e bifa barsiisaatiin ta'e achintiin isaa maal jedhu haay icciita kuni icciita obboloota koo icciinni waan hin barroofne. Wanti hin barroofne icciita. Wanti barraa'e Kiristoos maal jedha isin fakkaata? Ela asumaan isinitti hima icciita warri jedhu. Aneennu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessan hin duutu jedha. Dhaggeeffadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti maal jedha macaan qulqulluun? Cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Aneenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessan hin duutu jedha. Kileer. Kiristoos yoo beekne eenyuun beekna abbaa beekna sababni isaa macaan qulqulluun maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti Yesu itti fufee namoota achi turanitti abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e ka beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaatti mul'isuu barbaadetu abbaa beeka malee abbaa ka beeku hin jiru. So ilma yoo beekne abbaa beekna jechuudha. Gafur qulqulluu beekuu dandeenya. Eeyya dhibbaan dhibbatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irraa kunoo kiliirri dubbateera. Inni isiniif dubbatu 14 dhugaati. Biyyi lafaa waan isan argineef isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isin wajjii waan turuuf isin keessa waan jiraatuuf beekuuf jirtuu waadannoof galameera. Hin beenna. Kan dubbatarru waa'ee waattis gaadde jedhaan jiru eenyu jedhaarra malee eenyummaa isaa beenna. Yoo hin beenne waan hin beenne yoo kadhatte mataan isaatu cubbu abomination. Waan hin beenne. Wayyoo jedha warra waan hin beenne kadhatanii. Waan hin beenne waan kadhattan hin beektan jedhee inni dubbateera jechuudha. Itti aansee akka beennu ammoo maal jedha? Yookaan waaqayyooti. Namni waaqayyoon beeku nu dhaggeeffata. Inni kan waaqayyoon ta'an immoo nu dhaggeeffatu. Tanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti gargar baafnee maal goona? Beenna. Hafuura dhugaa hafuura qulqulluudha. Hafuura sobaa hafuura sobaatti. Roome 8:16 irratti hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee jedha. Beenna icciita miti. Waa'ee waaqummaa. Icciita taanaan galmi keellee icciita. Waan itti amantu icciita yoo ta'e galmi ati itti galtullee icciita. Anu beennu haguma waan nu gal icciita ka jenne caalaa haguma waan nu ibse barraa yoo jennetu qajeela. Icciita jenne taanaan maqaan dubartitti ejjituu irratti barraa'e maqaa dhokataa isa jedhudha. Mul'ata boqonnaa 17 irratti maqaa dhokataa adda ishee irratti barraa'e qabdi jedha. Mul'ata 17 irratti haadha ejjitoota akka jedhamu. Maqaan ishee irratti barraa'e maqaa maali? Maqaa dhokataadha. Waaqa dhokataa jettee faarsite taanaan obboloota koo waaqni sun waaqa dhugaa macaafa qulqulluu hin taane waaqa Baabilooniiti jechuudha. Kana yeroo hubachuun baay'ee gaariidha. Kanaaf gara mata duree keenyaatti adeemnu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti gaafas jedha. Dura jecha gaafas jedhu kana mee ilaallu. Gaafas ana abbaa koo keessa. Isin immoo ana keessa. Ani isin keessa akka jiru beekuuf jirtu jedha. Qaamni asitti ibsame sadii. Abbaa Kiristoosii duuka buutota. Wangeela Yohaannis 14:6 jechuudha. 14:6 irra maal jedha? Karaan dhugaan jireenyi ana. Anaan yoo ta'e malee nullee gara abbaan dhaqu. Gara abbaan galma.
karaan Kiristoos kadhaqu ammoo nama. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa irraa akkana jedha. Waaqayyo tokkocha inni namaaf waaqa gidduu dhaabatee walitti fidu tokkocha inni illee nama akka ta'e Yesuus Kiristoos jedha. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 14:20 kana mul'isa. Gaafas kan jedhame kun garuu yoomidha. Gaafa hafuura dhugaa fudhanne. Ila 17 maal jedha. Inni isiniif dubbatu kuni hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isan argineef isa hin beekneef isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isin wajjin waan turu isin keessa waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu. Isa beekuuf jirtu. Kanaaf beekuuf jirtu. Gaafa maal fudhattan? Gaafa hafuura dhugaa fudhattan. Gaafas gaafa hafuura dhugaa fudhannee jechuudha. Wanti nu beeknu maal inni? Ani abbaa koo keessa, isin immoo ana keessa, ani isin keessa akka jiru beekuuf jirtu jedha. Ani isin keessa akka jiru beekuuf jirtu. Amma qaama biraati miti. Abbaan Kiristoosin keessa, Kiristoos nu keessa, nu Kiristoosin keessa. Kanaan ala qaamni biraan jiru. Gaafiin ijoon asitti deebii argachuu qabu akkamitti Kiristoos nu keessa ta'a. Sirra gaafiin nuun gaafatama waan ta'eef itti garuu pooyinti akkamitti Kiristoos nu keessa ta'a jedhu kana ilaallu. Akkamitti Kiristoos kan nu keessa ta'u? Plain word of the Bible. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13. Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenneef. Ilaa hafuura ofii isaatii irraa jedhaa qofa. Kanaaf hafuura dhugaa gaafa jennu hafuura Yesuusiitii wanti jenneef. Hafuura qaama biraa bakka biraatti dhufee miti. Kabiraa wanti jedhameef Kiristoos qaamaan akka jalqabaa isaa wajjin hin jirudha. Kiristoos hafuura jedhameera jalqaba hafuura kan biraa jechuudhaaf. Jajjabeessaa kan biraa jechuudhaaf. Kiristoos hafuura jedhameera. Eeyyaa hafuura jedhameera. Eessatti hafuura jedhame? Eessatti hafuura jedhame? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 15. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irraa maal jedha? As ilaalaa. Caaffanni qullaa'aan Addaaminni duraa foon lubbuu qabu ta'e. Addaaminni lamfaanoo hafuura jireenya kennu ta'e. Ilaa obboloota koo hafuura jireenya kennu ta'e jedha malee hafuuraan nu fayyisa jedhaan jiru. Hafuura jireenya kennu ta'e Kiristoos. Kanaaf asitti hafuura jireenya kennu waan ta'eef waa'ee hafuuraa gaafa dubbatu jajjabeessaa kan biraa wanti jedheef kan. Karaa biraatiin hafuura kan biraa jechuudha. Kiristoos isa asitti hafuura ta'e miti kadhufu. Hafuura ta'e kan jennu kana miti. Kadhufu eenyu inni? Hafuura kan biraa ta'u kan jajjabeessaa kan biraati. Kiristoosiin karaa hafuura isaa kan biraa hafuura isaa jechuudha. Dhaggeeffadha. Asitti hafuura jedhameera kan biraa wanti jedhameef kanaaf jechuudha. Kan biraa wanti jedhameef. Jajjabeessaa kan biraa. Gaafa jennu isa kana jechuudha. Garuu jajjabeessaan inni dhugaa Kiristoos ala kan biraan jiru. Kan biraan jiru. So amma akkamitti nu keessa jiraataa ka jedhu san hafuura ofii isaarraa waan nu kenneef ka jedhaa kanaaf jechuudha. Kanaaf hafuurichi hafuura maaliiti jenneera? Hafuura dhugaati. Baay'ee gaariidha. Amma immoo akkamitti nu keessa jiraata ka jedhu ergaa tana isin dubbiseeti. Kiristoos illee nu keessa 13 irraa maal jennee? Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenneef nu isa keessa inni nu keessa akka jiru kanaan hubanna jedha. Bakka biraatii fuudhee waan nu kenneef jedhaan jiru. Yeroo hundumaa abbaan hafuura isaa karaa ilma isaatii kan kennu. Karaa kakuu moofaa keessatti illee, kakuu haaraa keessatti illee, karaa ilma isaa malee abbaan garaa tokko iyyuu nabu. Karaa ilma isaatii yeroo hundaa kan kennu. Kanaaf hafuurri hafuura ilma isaatii jechuudha. Abbaan ilma isaatii hafuura kenneera. Eeyyee kenneera. Eessatti argina? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 34-35. Maal jedha? Inni Waaqayyo isa erga dubbiidhuma Waaqayyo dubbataa. Waaqayyo hafuuricha maal malee kenna hojjeta? Safara malee kenna hoo. Abbaan ilma isaan jaallata waan hundumaa harka isaatti kenneera jedha. Abbaan hafuura ofii inni kenneef kun hafuura qulqulluu hafuurri nu fudhannillee isuma. Eeyyee isuma. Eessaa arganna? Tariitii warra ammallee kitaaba raajii fudhattaniif macaafa qulqulluu kitaaba hafuuraa irraa jecha amma dubbise kanniin lamaan walitti qabee bakka tokko hojjeta. Jecha amma dubbise kanniin walitti qabee bakka tokko hojjetti. Wadhaansoo guddaa fuula 477 keessa tokkoffaa Ingiliffaan jechuudha. Warra Ingiliffaanii qabdaniif afaan Oromoo warri dubbisuu barbaaddan afaan Oromoo irratti boqonnaa 27ffaa irraa ilaaluu dandeettanii akkana jedha. The Father gives his spirit without measure to his son. Hafuurri abbaan kenneef kun obboloota koo hafuura qulqullu. Abbaan hafuura isaa safara malee ilma isaatiif kenne eeruu macaafa qulqulluu argineerra. Macaafa qulqulluu fi caafata raajiitiin jechuudha. And we also partake of its fullness. Nullee guutummaa isaarraa fudhanne jedheeti Luqaas boqonnaa 11-13 lafa ka'a. Maal jedha achirratti? Isin namoota taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu yoo beektan
Abbaan keessan inni waaqarraa immoo akkam caalchisa hafuura isaa sadiin kenna. Kanaaf kallattiidhaan jecha amma jedhe kun ani abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa gaafa jedhu hafuuraanii jechuudha. Hafuuraanii jechuudha. Gaafa hafuura dhugaa sana fudhattanii ka jedhameef kanaaf jechuudha. Kanaaf jechuudha. Hafuura sana gaafa fudhattan kiliirilii jechi caaffata raajirra jiru ifadha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 20 irratti gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa isin keessa akka jiru. Warri qaama biraa jidduu kana galchuu barbaadan warra nuuf Kiristoosiin gargar kutuu barbaadanidha. By the way, dubbii lakkoofsa 14:20 tana naa qabadhaati. Ergaa Yohaannis irratti maal akka jedhu beektu? 20:21 irratti ilmi Waaqayyoo dhufee jedha. Isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi beenna. Nuyi isa dhugaa sana keessa abbaa isaa keessa jechuudha. Ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa sin jiraanna jedha. Sababni isaa isin ana keessa ani isin keessa jedheera waan ta'eef. Nu Kiristoosin keessa isaa jennan Kiristoos wajjin eenyu keessa jira? Abbaa keessa jira. Kanaaf nuti abbaa fi ilma keessa jirra jechuudha. Waaqayyoon inni dhugaa jireenyi bara baraasaa kana. Waaqayyoon inni dhugaa isa ilma qabudha. Ilmi Waaqayyoo dhugaadha sababni isaa abbaarraa waan dhalateef. Yaa ijoollee koo Waaqayyoolii tolfamanirraa of eeggadhaa jedha. Kanaan ala sisteemiin waaqa biraa qaama biraa gochuu sisteemiin waaqa tolfamaa diizaayinii gochuu ta'e jechuudha. Waa hafuura qulqulluu hafuura dhugaa isa macaafa qulqulluu hin taane maqaa hafuura qulqulluu jedhuun waaqa biraa kireeti gochuudha. Hafuurri dhugaan hafuurri inni qulqulluun Kiristoos nu keessa akka jiru kan mul'isudha. Kiristoosin keessa ta'uu keenya kan mul'isudha. Abbaan Kiristoosin keessa Kiristoos abbaa keessa ta'uu isaa kan mul'isudha. Wanti kana roga laaluun baay'ee gaarii. Kanaaf 14:20 irratti kan jennee fi obboloota koo waan kana roga dhageeffadhaa. Atilisti waanuma jedhaan royyuu adda baasuudhaaf jechuudha. 14:21 irratti. Akkana jedha namni abboomii koo qabu inni isa raawwatus isa kana jaallatu. Nama na jaallatu immoo abbaan koo isa jaallachuuf jira. Anis isa nan jaalladha. Ofii koo isatti maal godha jedha. Nam mul'isa jedha. Objektiiviin guddaan Kiristoos ofii isaa nu mul'isuu isaati. Karaa hafuura isaa jechuudha. Dura maal jenneera an biyya lafaatti hin argamu jedheera 11:11 irratti. Isatu ofii isaa nu mul'isa jechuudha. Karaa maalii? Karaa hafuura isaa. 22 irratti Yihuudaa nama biyya Keeriyotu tun ta'in Yihuudaan inni tokko gooftaa attamitti ati biyya lafaatti utuu hin ta'in nutti mul'iftaree jedheen. Dura isaa wajjin jira yoo deemte kaate biyya lafaatti utuu hin taane akkamiin nu mul'ifta jedheen. Saabjektiin Kiristoos dubbataa waa'ee ofii isaati jechuudha. Jecha yeroo baay'ee obboleessi qaamaan dubbatu tokko jira. Kiristoos wamattuu dabarsee nan kennine ofirraa fuudhee nama biraatti dabarsee nan kennine jedha. Dhugaadha. Namni biraa namni itti nu kennan jiru. Hafuura ofiitiin isumatu anatti si wajjin ta'a jedha. Baay'ee Efesoon 4:7 irratti waaqaaf lafa guutuudhaaf jedha. Isuma gadi bu'e sanatu ofii isaatti ol ba'e jedha. Waaqaaf lafa jennu guutuudhaaf jedha. Ikkisan dhagee oduu isin dubbise baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 22 irra jirraa poointii kana gara xumuraatti fiduudhaaf ga'eera. Kanumaan jedhee gara xumuraatti fiduudhaaf deema. Mee Efesoon irraa waan tana dubbisa. Efesoon 4 lakkoofsa 7 irraa gadi yeroo dubbiftani yaa tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneera. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan inni gara Waaqayyootti yeroo ol ba'e boojuu boojee dhaqee namootaaf kennaa kenne. Kennaan inni boojee kenne maal hafuura qulqullu? Jalqaballee yeroo lafara jirullee kenneera. Ammallee yeroo samii dhaqellee safara malee gadhiisa. Amma ol ba'e yommuu jennu maal jechuu isaati? Dura gara biyya lafaa keessa gadi bu'e jechuudha. Dhiisuma gadi bu'e sanatu waaqaaf lafa ofii isaatii guutuudhaaf bantii waaqaa hundumaa gararraa ol ba'e. Kanaaf waaqaaf lafa ka guute eenyunni Kiristoosima jechuudha obboloota. Amaani abbaa mirga abbaa jira. Hafuura isaatiin hoo lafarra nu wajjin jira jechuudha. Zeeroo fi jira fuula 166 irratti mana samiititti mana qulqullummaa samiititti qaamaan yooma tajaajilaa jiraatallee hafuura isaatiin hojjettoota isaa lafarratti hojjetan keessatti hojii isaa hojjetaa jira. Baay'ee gaarii. Yihuudaan gaafii gaafatee jennaan gaafii Kiristoos deebiseen xumurama. Wangeela Yohaannis 14 lakkoofsa 22 irratti Yihuudaan gaafii gaafate maal jedheen? Akkamitti ati biyya lafaatti utuu hin taane itti mul'ifta jedheen. Yesuus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo raawwata abbaan koo immoo isa jaallata nu isa bira dhufnaa iddoo jireenya isa bara godhan. Nuyi gaafa jedhan abbaa fi ilma. Sababni isaa Kiristoos nu keessa jira waan ta'eef gaaf Kiristoos nu keessa jiraatu abbaan illee nu keessa jira. Sababni isaa abbaan Kiristoos hin keessa jira waan ta'eef. Waan nuti amannu jecha caafata raajii ture. God is spirit, yet he is a personal being. Personal being. Kanaaf Holy Spirit is a person kan jedhu irratti personal being kan jedhu garuu
Wantan rogan laalun baay'ee gaariidha. Itti dhumna yeroo bira. Amma tana naa xumuru. Kanu keessa jiru eenyu feenu jenneera. Abbaa film. Nu eenyuun keessa jiraanna. Ilaala. Nu eenyuun keessa jiraanna. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2:24. Ilaala. Wanti isin jalqabdee dhageessan garaa keessan keessaa jiraatu jira. Garaa keessan keessaa jiraatu. Dhaggeeffadha. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isin ilmichaa fi abbicha keessa jirtu jira. Kanaaf dubbiin abbaaf ilma jedhu bu'uura amantiiti. Eenyu naan jettu kennaan ati masii ilma waaqa jiraata jennaan waldaa kiyya asirratti ijaaraadha kan jedhan. Kanaaf wanti jalqabdanii dhageessan yoo ka biraa keessa jirtuu ka biraatu isin keessa jira kan jedhamu ta'e waan booddee dhufeedha. Wanti jalqabdanii dhageessan isa kana. Hundeen waldaa adventistii guyyaa torbaffaallee kan hundeeffame kanarratti eenyullee kanaan ala hundee biraa kaa'uu hin danda'u waan ta'eef. Asuma yaada tokko jira tarii booddeetti deebinaa progresiidha wanti jedhamu jira. Beekumsi progresiidha. Dhagaan irratti ijaaramte garuu progresii miti. Waanni ati irratti ijaaramte waldaan tokko ijaaramte yoo ka jettu ta'e hundeen irratti ijaaramte dhagaa fuudhaati gaafa sun kiliirii hin taane waldaan dhaabatu hin jiru. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo akkas ka jennu ta'e hundee jalqabaayyuu waaqaa miti kakaa'e jechuudha. Sababni isaa waa'een waaqummaa kiliir ta'eeti achiin booddeedha wantoonni beekumsi biraa progresii ta'uu hin danda'a. Beekumsi waa'ee waaqummaa garuu yoo progresii ta'e dhagaan irra dhaabbattee tokko biraati miti suuta hundee kee jijjiiraatta jechuudha. Waaqummaan progresii ta'e taanaan hundeen keellee progresii ta'aa deema jechuudha. Ammallee deebitee hundee biraallee maal gochuu dandeetta kaa'uu dandeetta jechuudha. Kana rogoofachuu baay'ee gaariidha. Kanaaf obboloota koo wanti isin jalqabee dhageettan isin keessa yoo jiraate isin ilmichaa fi abbicha keessa jiraattu. Waamicha dhumaanullee dhiyeessinu isa Yohaannis dhiyeesse yeroo hundaa lallaba keenya jalqabaaf xumura keessatti illee kan dhabamne Yohaannis akkas jedhe waamicha dhiyeesse. Jecha Kiristoos waan fudhate. Ani abbaan tokko Kiristoos ka jedhu waan fudhateef akkuma ani abbaan tokko taane isaallee tokko haa taane ka jedhu waan fudhateef Yohaannis Kiristoos wajjin waan tureef waamicha akkanaa dhiyeesse. Isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenya isinitti himnaa. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin maali? Hafuuraan jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan jechuudha. Kanaaf tokkummaa dhugaa kana keessatti dhaabannee warra soba qilleensa barnoota dogongoraa warra falman akka ta'an Waaqayyo kadhageen nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa jecha Waaqayyo abbaa keenna guddaa gaarii goonis galateeffanna kunuunsa addaa nu gooteef isa dhugama dubbii kennu barsiifteef galanni si haa ga'u. Ammallee sammuu keenya kanuma caalaa nuuf bane si wajjin akka ol barruuf nu gargaara. Gaafilee kana booda irra mari'annullee arrabaaf sammuu keenya illee ati dibi. Waan gaafatamu akka gaafannuuf ati barbaaddu. Waan deebifnu akka deebi'uuf ati barbaaddu qofa akka dubbannuuf nu gargaara. Fedha kee raawwadhu. Maqaa Gooftaa Kiristoos kadhanna abbaa. Ameen.